Obboleessa koo weellisaa Galaanaa Gaaromsaatiif sheer gochuudhaan akkanaaf qaqqabsiiftaniif abdii guddaan qaba. Hunda duraa jaallatamaa obboleessa koo weellisaa Galaanaa Gaaromsaa nagaan siif haa ta'u. Xalayaa kanaa yommuun siif barreessu jaalalaa fi kabajaan siif qaburraa kan ka'e du'aa fi abidda bara baraa jalaa si miliqfachuuf akkan siif barreessee akkanaaf hubattuun barbaada. Galoo waamichi kun karaa kootiin garuu Yesus Kiristoos biraa siif ta'aa jira. Yaada koo siif ibsuuf wanta nan rakkifne keessaa muraasni lamaan keenya iyyuu Oromoo ta'uu keenyarraa kan ka'e. Lamaan keenya iyyuu afaan kana akka gaariitti dubbisuu fi barreessuu dubbachuus waan dandeenyuufidha. Kanaaf obboleessa koo biyya lafaa kanarratti Waaqayyo si gargaaree carraa guddaa argattee hojii keetiin milkaa'inaa fi beekamtii argatteetta. Adeemsi kee akkuma artistoota Oromoo biroo saba Oromoo bilisoome arguu akka ta'e nan beeka. Haa ta'u malee ergaan yeroon hin murteessine har'a akka si dhaqqabuuf siif erguun barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti akkas jedha. Utuu jiruu kana natti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u jedhe. Iddoo kanatti gooftaa Yesus Kiristoositu ergaa kana dubbate. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u jedhe. Biyya lafaa kanarra foon uffataa kan ta'e hundumtuu fooniin ni du'a. Gooftaa Yesuusiin kan hin qabne immoo du'a lammaffaas ni du'a. Duuni lammaffaan abidda bara baraa isa raammoon hin duune keessa jiruu fi isa abiddi isaa hin dhaamne namni hundinuu sababii yakka godheef sababii cubbuu isaatiif itti adabamuudha. Yesus Kiristoos mootii waaqaaf lafaa kan ta'e guyyaa dhumaatti firdiidhaaf deebi'ee gara biyya lafaa kanaa ni dhufa. Gaafa sana fuula Waaqayyo duratti hundumti keenya iyyuu firdiitti ni dhiyaanna. Kanaaf ammoo yeroo sana firdiin keenya gara abidda bara baraatti deemuu akka hin taaneef jireenya bara baraa argachuuf carraan nuyi qabnu har'a yeroo fooniif lubbuun keenya wal keessa jirtudha. Atis har'a carraa guddaa qabda. Kiristoositti yoo amante jireenya bara baraa ni argatta. Wanti biyya lafaa hundumtuu ni darba. Salamoon ogeessichi yommuu dubbatu wanti aduu gajjallaa hundumtuu akkasumaani jedha. Kunis soorummaa, beekamtii, beekumsa, jaallatamummaa, badhaadhummaa fa'i. Kun hundumtuu ni darba. Jireenya darbuuf jennee lubbuu keenya abidda bara baraatti geggeessuun nurra hin jiraatu. Weellisaan beekamaan addunyaa kanaa Maayikel Jaaksan utuu addunyaa kanarraa hin sokkin dura biyya lafaa fi seexana ganee Kiristoositti amanuudhaaf beellama qabatee utuu jiru seexanni beellama isaa hanqisee butate. Hiriyaan kee baay'ee jaallattu weellisaa Oromoo bara isaa guutuu Oromoo tokko taasisuuf utuu dhamuu nu biraa wareegame Hacaaluu Hundeessaas gooftaatti amanuuf fedhii akka qabaataa ture. Erga Oromoon bilisa ba'ees gooftaadhaan akka amanu akkuma waadaa galee ture. Ituu lafa yaade sana hin gahin, ituu hawwiinsaa galma hin gahin, ituu gooftaa Yesuusiinis hin amanin biyya lafaa kanarraa boqote.
Ati garuu yeroo qabda. Utuu lubbuun jirtuu Yesus Kiristoositti yoo amante jireenya bara baraa ni argatta. Saba keetiif hojii ati hamma har'aatti hojjattee weelluun hojjatte hundumtuu beekamtii si argamsiiseera. Yeroon kun yeroo keeti. Kana booddee uumama faarfachuu dhiiftee uumaa kee akka ati faarfattuuf jaalalan siif qaburraa kan ka'e affeerraa guddaan siif taasisa. Namni biyya lafaa faarfatu dhumni isaa kan biyya lafaati. Namni biyya lafaarra jiraatu, namni hojii biyya lafaa hojjetu hundumtuu kan biyya lafaati. Foon uffatee akkuma du'u, du'aa booddee du'aa isa lammaffaa sanas hin du'a. Gooftaa Yesuusitti yoo amante garuu hirriiba isa foonii kana keessaa kaatee akkuma Yesus du'a injifatee jireenya bara baraatti nu galchuudhaaf iddoo nuu qopheessuudhaaf olaantummaadhaan awwaala diigee ka'e. Gooftaan gaafa deebi'ee dhufutti kan du'e hundumtuu akkuma ka'u, kan jirus ulfinaan isa fuulduratti firdiif akka dhiyaatu, inni waan gaarii hojjate inni isatti amanes jireenya bara baraa akka qabaatu si hubachiisuun barbaada. Kanaaf sagalee Kiristoos siif kenne kanaan hojiin ati biyya keetiif hojjatte hojii quubsaadha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo kanatti immoo dammaqxee Kiristoositti amantee jireenya bara baraa akka ati argattuuf waamicha kanan sii taasisa. Yesus Kiristoos jireenya bara baraa akka argannuuf anaafis siifis du'e. Inni dhiiga isaa nuuf lolaasee kana biratti immoo sagalee bareedaa sii kenne akka ittiin isa waaqeffattuuf. Hiriyoonni kee weellistoonni hedduun eessa akka jiran baruudhaan, dammaqanii Yesuusitti amanuudhaan du'a jalaa gara jireenya bara baraatti miliqaa jiru. Yaa obboleessa koo jaallatamaa, atis yeroo qabdu kanatti dammaqi. Yesus akkasiin jedha, eenyu illee kana natti amanuu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46. Kanaaf walumaa galatti obboleessa koo, ergaan koo yeroo kun yeroo kee akka ta'e, akkasumas hojiin ati biyya lafaa keessatti hojjetaa turte beekamtii sii laateera. Sadarkaa olaanaa irra geesseetta. Amma garuu Kiristoosiin akka ati amantuuf si yaadachiisuu barbaade. Namni utuu lubbuun jiruu Gooftaatti hin amanne erga du'ee booddee Yesuusitti amanuu hin danda'u. Kanaafuu ati yeroo qabda, itti fayyadami. Kanaa booda umurii kee hafe hundumaa uumaa kee faarfachaa akka ati itti fuftuun si hubachiifadha. Wanti hubachuu qabdu, Kiristoositti amanuun keenya jireenya bara baraa argachuudhaaf malee saba keenyaaf akka hin qabsaane nun godhu. Waaqayyoon amantee sabni keenya akka bilisa ba'uuf qabsa'uu ni dandeessa. Kanaaf yeroo qabdutti fayyadami. Hin beellamatiin, ofii kee murteeffadhu. Abidda bara baraa jalaas miliqi. Har'a yeroo qabdu kana waamicha Gooftaan keenya Yesus Kiristoos sii godhu ilaaltee argitee yoo bira darbite, gaafa fooniif lubbuun keenya nu keessaa baate gara Gooftaatti deebi'uuf carraan waan hin jiraanneef ati illee carraan qabdu.
yeroo fooniin biyya lafaa kanarra jirtu Gooftaa Yesuusitti amani. Namni biyya lafaa kanarra jiru hundumtuu egaa akkuma Waaqayyo jalqaba Addaamiin jedhee biyyeedhaa biyyeetti deebitaa akkuma jedhee hundumti keenya iyyuu guyyaa Waaqayyo jedhe biyya lafaa kanarraa ni godaanna. Kanaaf utuu guyyaan kee hin gahin ati immoo uumaa keessa si jaallate, isa sagalee bareedaa siif kenne, isa beekamtii siif kenne, isa hawaasa kee keessatti jaallatamummaa siif kenne, isa waan hundumaa siif kenne. Kana bira darbees jireenya bara baraa akka ati argattuuf isa lubbuu isaa sii kennetti amani. Inni fayyisaadha. Isatti yoo amante hin qaanofta miti. Isatti yoo amante hin badda miti. Isatti yoo amante du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti darbita. Xumura irrattis deebii kee karaa peejii feesbuukii keetii yookaan karaa sooshaal miidiyaa qabduun yoo maxxansitee sin hordofa. Waaqayyo si haa eebbisu. Baay'een si jaalladha. Baay'een si kabaja. Gooftaatti amantee sabni keenyas bilisoomee Waaqayyo ijaan nu haa agarsiisu. Kabajaaf jaalala guddaadhaan obboleessa kee hafuuraa tokkorraa.